Oduu teenya jalqabaatiin Salaalee keessatti waraana bilisummaa Oromoo WBO dabalatee qaamonni hidhatan biroo lama ajjeechaa fi saamicha irratti bobba'aniiru jedhan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad. Gama biraatiin obbo Jawaar Mohammad yoom biyya dhaqu hunda manguddoon boo'ee rakkoo jiru natti himataa jedhan. Obbo Jawaar Mohammad kana keessatti dubbatanii gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu itti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n garee shororkeessaa idil addunyaa Al-Shabaab waliin hidhata qabaa jechuun mootummaan Keeniyaa himate. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin Pirezidaantiin naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa wayyaanee bakka bu'uu hin danda'u jedhan. Hoogganaan garee TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'el obbo Geetaachoo Raddaa aangoo irraa kaasee bakka bu'oota TPLF muuduu akka barbaadu dubbate. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu teenya xumuraatiin Cristiano Ronaldo YouTube chaanaalii banatee guyyaa tokko osoo hin guutin sabskraayibii miliyoona 16 argachuun dubbii ijoote. Cristiano Ronaldo YouTube irratti hordoftoota haga kana argachuu qofa osoo hin taane seenaa biraas hojjeteera. Gabaasa bal'aa ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Salaalee keessatti waraana bilisummaa Oromoo dabalatee qaamonni hidhatan lama ajjeechaa fi saamicha irratti bobba'aniiru jedhan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad. Jawaar Mohammad kana kan barreessan gabaasa BBC'n tibbana baase irra dhaabbachuuni. BBC'n guyyaa tokko dura gabaasa hojjateen hawaasni rakkoo nageenyaatiin dararame Salaalee keessatti meeshaa ulfootiin bahee araaraaf waaqa kadhatee jechuun gabaase. Godina Shawaa Kaabaatti rakkoon nageenyaa erga dhagaamuu eegalee waggoota 4 ol lakkoofsiseera. Godinni madda goototaatii fi oomisha aannaniitiin beekamu kun erga gaadidduun rakkinaa irra buufatee qe'ee naga'aan bahanii galuun itti ulfaate ta'eeraa jedhu jiraattonni. Jiraattonni godinichaa gaaga'ama lubbuu, mancaatii qabeenyaatii fi buqqaatii sababa rakkoo nageenyaatiin godinichatti qaqqabaa jiru kun dhuma dhabeeraa jechuun tibbana akka aadaa isaaniitti meeshaa ulfootiin bahanii araaraaf waaqa yoo kadhatan mul'atan. Dubbiin tun miidiyaaleen idil addunyaa osoo hin hafin ijoo ta'uu irratti argamti. Kadhaan araaraaf waaqatti boo'uudha jedhame kun kutaalee godinichaa rakkoo nageenyaatiin raafamaa jiran hedduu keessatti gamtaan gaggeeffamaa tureeti jira. Manguddoon aanaa kuyyuu irraa BBC'n dubbisee fi namoota kadhannaa kana qindeessan keessaa tokko ta'uu himan kunumtiyyuu waan natti fidu hin beeku jechuun maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafachuun waa'ee gocha aadaa raawwatame kana BBC'tti himan. Salaaleen dur maqaa gaarii qaba kan jedhan manguddoon BBC'n dubbise sun abbootiin keenyaa fi gootonni Salaalee kaleessa qabsoo gabrummaa sabarraa ittisuuf Oromoofuu bu'uura ka'anii jedhan. Arra garuu wanti ta'aa jiru faallaa kanaati sabuma tokko gidduutti jaalalli dhabame waraanni hammaatee jedhu manguddoon BBC yeroo sun dubbise. Manguddoon sun namni keenya wal ajjeesuu qofaa miti kan ajjeefameeyyuu awwaala dhabaati jira jechuun dubbatan. Jireenyi ummataa baay'ee miidhameera, ummanni buqqaatii irra jiraas jedhaniiti jiru. Manguddoon sun yoo dubbatan dhibdee obbolaa gidduu kanaan kamtu yakka hojjate kamtu yakka hin hojjatin kan jedhu adda baasneeyyuu hin beeknuu jedhu. Kan hidhate hundi ajjeesuu saamuu irratti bobba'ee jira jechuunis himate. Jawaar Mohammad gabaasa BBC kana wabeeffachuun ganama kana ergaa dabarseen Salaaleedhaaf lolli kun cittoo irratti fanxoo akka jedhan san itti ta'ee jedhan. Salaaleen godina giddugala diinagdeetii fi siyaasaa biyyattii kan taate Finfinneetti dhiyoo kan jirtu ta'us bu'uuraalee misoomaatii fi sochii diinagdeetiin hedduu kan miidhamte akka ta'e waggaa 6 irraa yeroon Salaalee dhaqetti hubadheeraa jedhe obbo Jawaar. Obbo Jawaar barreeffama gama miidiyaa hawaasaa isaatiin barreesseen waggoota 5 dabran ammoo wal waraansa godinichatti godhamuun hiyyummaan itti hammaachuun cinaatti ummanni Salaalee guyyaa guyyaan ajjeefamuuf saaxilamee jedhan. Ummanni Salaalee wal waraansa humnoota hidhatanii godinicha keessa socho'anii fi ollaadharraa socho'an jechuunis
loltuu mootummaa kan wabootii fi faannoo gidduutti godhamuun jeequmsa hamaa keessa jira kan jedhan obbo Jawaar qaamni martuu ni ajjeesaa, ni saamaa, mana jalaa gubaa fi lafarraa akka buqqaasu yeroon biyya dhaqu cufa jaarsoleen dhufanii booyanii himatu jedhan obbo Jawaar. Ummanni kun yeroo ammaa kana itti hammaatee jennaan obsa dhabee ilmaan isaa waan joon camadee dirreetti bahee lallabee jechuun obbo Jawaar Mohammad ganama kana barreesseeti jira. Akkumaan yeroo hedduu jedhu bilisummaanis ta'ee badhaadhinni humna qawweetiin ummata kanaaf dhufu hin jiru jedhan obbo Jawaar. Dararaa isaa itti hammeessuu yoo ta'e malee bilisummaa fi badhaadhinni isin ummata kanaaf fiddan waan hin jirreef ammuma qawwee dhaabaa mari'adhaa jechuun Jawaar Mohammad barreesseera. Oduu itti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo waboon garee shororkeessaa idil addunyaa Al-Shabaab waliin hidhata qabaa jechuun mootummaan Keeniyaa himate. Dhaabbileen nageenyaa Itoophiyaa fi Keeniyaa waraanni bilisummaa Oromoo naannawa daangaatti ugguraa fi saamicha raawwachaa jira jechuun himatan. Waraanni bilisummaa Oromoo naannawa daangaa Itoophiyaatii fi Keeniyaa irratti uggura namoota saamichaa fi gocha seeraan alaa albuuda baasuu raawwachaa akka jiruu fi garee hidhattoota shororkeessaa idil addunyaa kan Soomaaliyaa keessa socho'u waliin hidhata akka qabu hooggantoonni odeeffannoo fi nageenyaa Itoophiyaa fi Keeniyaa kaleessa ibsaniiti jiru. Daareektara tajaajila odeeffannoo Keeniyaa Nuuraddiin Mohammad Haajiitii fi Daareektara tajaajila odeeffannoo fi nageenya Itoophiyaa Reedwaan Hussein kaleessa Finfinneetti wal arguun dhimmoota rakkoo nageenyaatii fi sochii humna finciltoota naannoo daangaatti socho'an ilaalchisee marii taasisaniiru. Marii isaanii kanaan gareen hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jedhamu daangaa Itoophiyaatii fi Keeniyaa akkasumas ammoo Keeniyaa keessatti lammiilee butuu saamicha qabeenya barbadeessuu fi sochii namoota danquu raawwachaa akka jiru qaamonni lachuu ibsa waloon kennaniin kaasaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo garee shororkeessaa hidhatee Soomaaliyaa keessa socho'u waliin kallattiidhaan walitti dhufeenya qaba kan jedhe tajaajilli odeeffannoof nageenya biyyaalessa Itoophiyaa. Itti dabaluudhaanis gareen kun dhiheenya kana lammiilee Kooriyaa lama butee garee hidhattoota Soomaaliyaa keessa socho'uutti dabarsee kenneeraa jechuun mootummaan Itoophiyaa himateera. Kana malees gareen kun daldala kontirobaandii, daldala meeshaalee waraanaa seeraan alaa, hojii albuuda baasuu seeraan alaa irratti bobba'ee dhaabuuf tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamuuf qaamonni lachuu kallattii kaa'uu eeran. Akka odeeffannoon tajaajila nageenya biyyaalessaa irraa argame mul'isutti biyyoonni lameen yaaddoo shororkeessummaa ittisuuf walii galaniiru. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo waboon guyyaa lama dura ibsa baaseen naannoo daangaa Keeniyaatti namoota butuu fi ajjeesuu irratti kan bobba'ee waraana mootummaa Itoophiyaa bobbaasedha jechuun himee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo namoonni 8 daangaa Keeniyaa keessatti ajjeefamu hordofee ibsa isaatiin mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf jecha daangaa namaa cabsee seenuun namoota butuu akkasumas ammoo ajjeesuu irratti bobba'ee jechuun hime. Waraanni bilisummaa Oromoo daangaa Keeniyaa keessatti namoota waan butuufis ta'e nama waan ajjeesuuf hin qabu kan jedhe waboon wanti qaamonni nageenyaa mootummaa Itoophiyaa waboo maqaa balleessuuf godhan kun seera idil addunyaa kan cabsedha jechuunis waboon ibsee ture. Oduu biraatiin Geetaachoo Raddaa wayyaanee bakka bu'uu hin danda'u jedhan hoogganaan garee TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'el. Pirezidaantiin duraanii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el kaleessa akka jedhanitti TPLF bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay akka hoogganu garee ofii isaa muuduu ni danda'a jedhan. Ammatti gareen Geetaachoo Raddaatiin durfamu TPLF bakka bu'uu hin danda'u kan jedhan pirezidaantiin duraanii naannichaa kun nuufi Geetaachoo Raddaa eega duydaaf garaa taane bubbulleerraa jedhan. Korri waliigalaa wayyaanee 14ffaa Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el dura taa'aa ta'uun itti filatame wiixata sa'aa booda xumuramuun isaanii yaadatama. Kora gaggeeffame kana ilaalchisuun boordiin filannoo biyyaalessaa beekamtii dhorkateeti jira. Akkasumas ammoo murtee inni dabarseefis beekamtii akka hin laanne boordiin filannoo biyyaalessaa ibsuun kan yaadatamudha. Pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee miseensonni koree giddugaleessaa TPLF 17 ta'anis kora waliigalaa 14ffaa TPLF gaggeesse kanarratti hin argamne. Inumaa pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa korri gaggeeffame kun naannoo Tigraayitti rakkoo dhaluu danda'a jechuun
kora kana dura dhaabbatanii turan. Akkasumas ammoo Dabratsiyooniin bakka walitti bu'uurra gahaniitii jiru. Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el erga korri kun dhumee fi dura ta'aa ta'uun dhaabichaa filatamanii booda yeroo jalqabaatiif ibsa gaazexeessitootaaf kaleessa kennaniin bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay kan obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamu wayyaanee bakka bu'uun aangoo qabatee jedhan. Haa ta'uu malee jedhan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el amma garuu pirezidaantii naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa TPLF bakka bu'uu hin danda'u jedhan. Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el itti dabaluun gareen wayyaanee bulchiinsa yeroo Tigraay keessatti ramadamuu qaba. TPLF bulchiinsa yeroo keessatti heddummachuu qaba jedhan. Dhimma kanarratti paartiilee bulchiinsa yeroo hundeessan waliin mariin barbaachisaadha kan jedhan pirezidaantiin duraanii naannoo Tigraay fi mormaa Geetaachoo Raddaa kan ta'an Dabratsiyoon bulchiinsa yeroo keessatti nutis gahee mataa keenyaa qabaachuu qabnaa jedhan. Haa ta'u malee bulchiinsi yeroo Geetaachoo Raddaatiin durfamu TPLF ofirraa dhiibaa jira jechuun himatu. Dhimma kanarratti mootummaa federaalaa waliinis mari'achuuf qophii ta'uu Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el dubbataniiru. Tigraay qofaan hin xumurru haga mootummaa federaalaatti ni deemnaa jedhan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el kaleessa Itoophiyaan Insider waliin turtii taasisaniin. Oduu teenyaa xumuraatiin. Cristiano Ronaldo YouTube chaanaalii banatee guyyaa tokko osoo hin guutin sabskraayibii miliyoona 16 argachuun dubbii ijoote. Taphataa kubbaa miilaa urjii addunyaa kan ta'e Cristiano Ronaldoon miidiyaalee hawaasaa hordoftoota miliyoona hedduu qabutti dabalataan YouTube chaanaalii mataa isaa banateera. Injifataan Baalloon Di'oor yeroo 5 fi amma immoo kilabii Saawud Arabiyaa Al Naasiriif taphatu kun chaanaalii yuutuubii Yuur Kiristiyaanoo jedhu banatee guyyaa tokko osoo hin guutin sabskraayibii miliyoona 16 argateeti jira. Kanaanis ammoo dubbii ijoo miidiyaalee addunyaa taheeti jira. Sa'aatiiwwan muraasa gidduuttis viidiyoowwan 19 gadhiise. Cristiano Ronaldoon tiwutarii gubbaa yookaan X gubbaatti hordoftoota miliyoona 112.5 qaba. Feesbuukii gubbaatti ammoo miliyoona 170 qaba. Instaagiraamii gubbaatti ammoo miliyoona 636 qaba. Urjiin kubbaa miilaa addunyaa kun amma yuutuubiidhaanis dhufee seenaa biraa hojjechuu isaati. Miidiyaa guddicha addunyaa kan ta'e yuutuubii kana irratti sabskraayibii akkas baay'atu argachuun baay'ee ulfaataa ta'us gurbaa warra Poorchugaal addunyaa ajabjechisiiseera. Silumaa duraanis addunyaa namoota kubbaa miilaatiin ajabjechisiisan keessaa hangafa namaati. Guyyaatti hordoftoota miliyoonaan argachuun kan beekamu Mr. Beast kaleessa namni isa caalu argameera jedhamuun bal'inaan miidiyaaleen addunyaa gabaasaa jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee seenaa addunyaa yuutuubii keessatti yuutuubii banatee namni turtii sa'aatii 9 keessatti dhaabbanni yuutuubii Goldii kenneef Cristiano Ronaldo qofaatu jira. Kaleessa yuutuubii banatee turtii sa'aa 9 osoo hin guutin dhaabbata yuutuubii irraa Goldiin mana isaatti ergameefiti jira. Ammaaf kan qabanne kanuma yeroo gaarii qabaadha.